Tole nagaa Waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lafa jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni miidiyaa sagantaa mul'achuu ijoollee Waaqayyootiin kallattii garaagaraatiin biyya garaagaraatiin isin hordoftanii nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Egaa akkuma sagantaan keenya beekamaa ta'ee guyyaa har'aa kanas keessummaa gurguddoon lama qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Keessummaan keenya egaa faarfattoota keenyadha. Isaan kun immoo biyya fagoorraa dhufanii lafa kana gara kennaa istiidiyoodha kan isaan jiran jechuudha. Waamicha keenya dhageessanii warri dhuftanii walitti keenya faarfattuu eenyudhaati? Taaddasuu. Taaddasuu eenyu? Kabbee. Faarfattuu Taaddasuu Kabbee. Tole akkasumas walitti keenya faarfattuu Asteeriin. Asteer Ijaara. Taaddaluu akkasumas Asteer. Tole guyyaa har'aa kana egaa obboloota kana lamaan isiniif qabadheen dhufee jira jechuudha. Qopheessaa sagantaa kana ani Raajii Eeliyaas Daggafaati. Egaa sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira. Obboloonni keenya kuni akkuma beekamu karaa sooshaal miidiyaa TikTok kan jedhamuuni faarfannaa baay'ee gabaabduu tokko hojjetaniiti kan isaan miidiyaa irratti gadhiisanii. Sana arguurraan immoo faarfannichi baay'ee jaallannee baay'ee namatti tola. Namoota baay'eetus immoo sheerii godhee duwiti gochuudhaan dhaloota hedduu bukkee waan ga'ee jiruudhaaf guyyaa har'aa kana egaa isaan waamnee faarfannaan gabaabaan kun dheeratee dhaloota baay'ee bukkee kan ga'uu danda'uudhaaf kennaan istiidiyoo yookaas maqaa wal humna Kiristoosiin hiikamu dhaloota addunyaatiin kan qophaa'e. Maqaa waldaa humna Kiristoosiin hiikamu dhaloota addunyaatiin kan qophaa'e sagantaa kana qopheessuudhaaf faarfannaa isaanii kana ishee gabaabduudhaan gadhiifame kana gara dheeraatiin faarfannaa guutuu isaatiin dhaloota hedduu bukkee akka inni ga'uu danda'uudhaaf sagantaa kana kan inni qopheessee isaan affeeree jiru. Waamicha keenya dhageessanii lafa kanatti argamuu keessanii fi Waaqayyo Gooftaan isin eebbisu jecha ammallee irra deebi'uudhaan baga nagaan dhuftaniin isiniin jedha. Mee maqaa kee obboleettii keenyarraa haa kaanu maqaa keetii fi eessaatti akka dhalattee eessa akka jirtu nu kaasi. Maqaan koo Taaddasuu Kabbee jedhama. Biyyi ani itti dhaladhe Loogoo jedhama, biyya fagoodha. Loogoo godina. Abbaan manaa koo Bocceessa jedhama. Waldeenni koo Waldaa Biraana Kiristoos. Waldaa Biraana Kiristoos. Kennaa kana ergan argadhee ergan gaa'ela ijaarradhee jechaadha. Godina Shawaa Kaabaati. Godina Shawaa Kaabaati. Ana kun. Eeshi yoom gara gooftaa kanatti dhufte? Gara gooftaa waggaa isaa garuunas taawwashuu dhaladheetu jechuudha. Amma garuu ergan gara gooftaa kana dhaqee naannoo waggaa 16 hin ta'a. Waggaa 16. Erga faarfachuu gillii faarfachuu qabne immoo obboleettii koo wajjin naannoo waggaa 15 qabanneerra. Gara gooftaatti dhufuun kee Kiristoos Yesuusiin fayyisaa lubbuu kee godhattee fudhachuun kee waggaa 16dha. Kennaa faarfannaa argachuudhaan immoo walii wajjin faarfachuudhaan tokkummaa faarfachuutti erga dhuftan immoo waggaa meeqa? Waggaa 15 walii wajjiniin. Ni waggaa 15 kana keessatti tokkummaan isin qabdan namni waggaa tokko waggaa 15 mitiiti. Waggaadhuma tokko wajjiniin iyyuu faarfatee iddoo tokko dhaabbatee wajjin tajaajiluun baay'ee ulfaataadha bara kana keessa. Tokkummaaniif jaalalli isin qabdan maal fakkaata? Sumarraa xumureen gara obboleettii keenyaa faarfattuu Asteerittan dabarsa. Tokkummaaf jaalalli nu qabnu Waaqayyo maqaa isaa ulfaatu. Akkuma Waaqayyo nu jaalate nus immoo akkasuma obboleettii keenya wajjin odoo gadaamessa tokko keessaa hin baane harki gooftaa nu waamnan akka nama gadaamessa tokko keessaa baheetitti wal jaalanne jechuudha. Guyyaatti si'a tokko si'a lama odoo waliin arginu yoo oolle bakka garmalee wal yaannaa karaan nuyi adda jirraa karaan nuyi walakkaa kana deemnee wal arguullee dandeenyu si'aati tokko oofaa. Isa kanarratti bakka kana deemnee raawwannee sirriitti wal jaalannaa wajjin salliinaa yommuu garaatti baanu yommuu wal gargaarree yommuu harkatti baannus wal gargaarree. Ishiin daa'ima 4 qabdi ani garuu daa'ima 5 qaba jechaadha. Kanarratti
wal gargaarree bakka. Haadha maatii 5ti. Haadha maatii 5ti. Akkam ishii maatii kana wajjin maatii guddisaa Waaqayyoon tajaajiluun xinnoo isinittiin ulfaatu. Bakka akkuma ta'etti oduma jedhu oduma haalli natti ulfaatu haalli jireenyaa bakka oduma natti ulfaatee karaa tokkoon oduma gadina qaqqabu oduma lafa kophaa kiyyallee taa'ee osumaan bo'oo jechuudha. Ta'uu waaqaa kun immoo natti caalee qofa irra natti caalee qofan waan hundumaa obsa. Nan obsaa bakka yommuu salliinullee akka mannaanyisan cubbotannee daa'ima keenya cubbonnee waldaatti gallee salliina. Garmalee salliina bakka. Isuma ijoollee 5 guddistan kana keessaa maatii qabdan kana keessaati waldaadhaaf waldaa dhaqxanii immoo yeroo kadhata bal'aa qabaattu. Salliina bakka nutti tolaa Waaqayyo sachii furmaata nuu kenna waan ta'eef karaa hundumaanuu furmaan hin jiru karaa isaati waan ta'eef bakka kennaan inni nuu kennu kun nutti tolee daa'imnis kennaadha waan ta'eef faarsanis kennaadha waan ta'eef odoon nuufin hunda isaatu galmaan geenya jennee hiyyummaa keessattis gadda keessattis amma har'aa geenya jechaadha. Baay'ee namatti tola. Akkam utuu gara gooftaa kanatti dhufin dursaa jireenya biyya lafaa keessatti dabarsite. Jireenya biyya lafaa keessatti ani akkan dabarsetti nan kaadhachaadha. Nan kaadhaa. Fiigicha fiigda. Fiigicha na fiiga. Barsati dorgomee tokkoffaan bahee magaalaa Gaasiyoon jedhamu irratti karaa tokko immoo na sirba. Sirbituudha bakka na sirbaa. Sirbituudhas. Sirbicha oduma jedhu gara maraatutti nageechee gabaadhaa afaan sirbaa gala. Garmalee sirbaa. Isee kanarra na jalaan darbiin. Sirbituudhas ni sirbitaa. Atileetiidhas ni fiigdaa. Tolee gabaadha yeroo galtu sirbaadha kanatti galtu. Sirbaatan gala gabaa keessaa baanaan oggasumaan gadi fudhadheetu sirba. Gaduma fudhattee sirbaa deemta. Namni maal siin jedha? Namoonni maraattee tuni maraattuu taati hidhattee maraattii jedhu jechuudha. Akkasumatti bakka akkasittan ture. Akkam seenaa maatii keetii baakgiraawundii maatii keetii gooftaan qabanii maalummaa kiristoosiin hin beekan yeroo sana. Warri nani biratti dhaladhe. Maatiin kee haatiif abbaan kee. Haatiif abbaan kiyya gooftaan arganne. Amma ammaa ittuu gooftaan arganne yeroo sanis gooftaan arganne isaan. Yeroo sanas gooftaan arganne ammallee. Arganne. Tole yeroo sana yeroo itti gabaa keessaa waggaa baatu sirbaa fa'aa deemtu namni hundumtuu maraatuudha jedhu maatii keetiin immoo maal fa'aa jedhu maatii namoonni firooma qaban. Omaawutti yaaddeen jedhuun bakka dubara 4 ta'ee tan dhaladhe jechaadha. Dubara 3 gurgurattee bakka itti bareeddee bullukkoo uffattee gurgurattee waan ta'eef tunoo maraattee isaa maraattu. Takka ittiin gaddiin jedhanii qofa dhufanii jechuudha. Waa'ee keetiif abdii kutaniiru jechuudha. Abdii kutaniiru. Maraatteettidha. Maraatteedhani. Amma maatittuu maraattumaan na beeku bakka ergan gooftaa argadde garuu amma immoo gooftatu bakka gara ishii bahee tashi ammaa kun immoo namatti tolaa jedhee warri kiyya bakka sirreetti naannoo jechuudha. Maqaan kee inni jalqabaa yeroo gara gooftaatti hin dhufiin maraattuu jedhamte waamamta. Sababiin isaa sirbaa deemta waan taateef. Waaqayyo immoo jecha maraatummaa kana sirraa kaasee har'a faarfattu. Narraa kaasee har'a kan gooftaa maqaa har'a gooftaadhaaf akkaati maraattu taateertu. Baay'ee namatti tola. Baay'ee. Akkam yeroo gooftaa kanatti dhufte mee akkamiin gara gooftaa kanatti dhufuu dandeesse Kiristoos Yesuusiin fayyisaa lubbuu kee godhachuu dandeesse utuu sirbitu namni hundumtuu maraattuudha utuu siin jedhu yeroo jalqabaatiif akkamittiin gara kanatti yeroo jalqabaatiif hoggaan dhufu dura durishoo gooftan laphee abbaa manaa koo seene. Inni hin amanee erga hin amanee booddee akkamiin amanatanan jedhuun lagatu jirachuudha bakka abbaa itti gaa'ela ijaarradhee heerumee fi bakki itti dhaladhe gadduu laga guddaa jira. Akkam peentee taatanan jedhuun carqoota kiyya guurradhee nan deeme. Sokkite. Na sokke. Abbumti manaa akkoo akkamitti gooftaa fudhate? Inni akkamitti fudhachuu danda'e? Maaliif fudhate? Inni inuma fudhate bakka. Dhukkubsateeti moo namatu dhugaatti ba'e moo akkamittiin calluma dheetu peentee ta'e? Duraan qeesii ture. Dura qeesii ortodoksii ture. Tole. Sarraan bakka dubbii waaqaa kun immoo natti tolee ani nan amanaa an jedhu hiriyoota isaatitti himatee hiriyoonni isaa fuudhanii dhaqanii waldaatti amansiisan. Warra isa amansiisan illee nan jibbee isarraan bakka ganna qixxeedhaan lagichi guutuudha. Nan badee laga sanitti nan seenne nan lixe. Lixe taanan bakka lagichi na nyaachuudha itti kashaadha gadi na fudhate. Mucaa wayii daaktuudha akkasuma iyyee iyyisiisee bakka laga gamatti na darbatee
Ani nan ce'ee isaan ala ganda warra kiyyaatitti sin goruu abbaan manaa kiyya saree ta'ee amma naadee barumsa kiyya dhiisitan naannoo dhaatanan jedhuun. Gooftaaf sababii inni fudhateef abbaan manaa kiyya saree ta'eetti. Allayyaa wayii ganda warra kootitii ol jira. Allayyaa sanaan of gatadhee ol qajeele. Hoggaan ol qajeelu ani of hin beeku boo'atan deemaa. Namni wayii kallattumaan natti dhufee raatee intalli keessan boo'atii allayyaatti ol deemaa jirti. Maal taate ganda warra dhirsaatii dhufteerti jedhanii warra kiyyatti himan. Asumaan dhaqanii bakka warri keenya dhufanii karaadha hoggaa isaan na baatanii galan of hin beeku. Yeroo sanitti jechuudha qotiyyoo guddaa adii wayitiin fuuldura taa'ee dalagaa. Yeroo san of sodaadhe tanan bakka jechuudha. Abbaa manaa kiyya na waamaa hin jedhe. Abbaa manaa kun na waamaa hin dheenteen dhiisee boo'ee kana bakka nan amana. Na waamaa na amansiisu hin jedhe. Amma utuna jalaa hin darbiin. Yeroo bishaan keessa buutee daaktuun achi keessaa ol si baase. Already sadarkaatti du'arra geesseetta. Daaktuun akkamitti arguu danda'e? Daaktuun hin arama bukkee naannoo laga saniitti arama. Asii bakka hoggaananii akkanatti tattaafadhu kana argee dhufee inni na dabarse. Already ati of gatteetta du'as sadarkaa du'arra gattee. Sadarkaa du'arra ga'e. Galaanni guddaa. Galanni isaaf haa ta'u amma isarraan tanan ka'ee bakka. Qabee si baase. Yeroo achi keessaa si baasu immoo si maatu sitti dhagama. Of beektaa yeroo achi keessaa baatu bishaan kiyyaa. Of hin beeku. Sirumayyuu of hin beeku allayyaa guddaattan qajeele bishaan san na cees taanan allayyaattan qajeele. Achi keessaa baatennaan namni sun bira si oolcheennaan. Namni sun immoo hoggaa bishaan keessaa si baasee ka'u gara manaatti si ga'uuf yaalli akkamittiin immoo dabalataan lammaffaa gara allayyaatti kanatti deemtu. Ani deemnan ammas allayyumaan of gata eegan bishaan kana si oolee amma immoo allayyaan of gata tanan jedhu. Achi dhaqee amma achi dhufee ani nan taa'u aramaan dhaqadheeni warra kiyyaan gadi qajeele. Yommuu san jalaa badee gadi qajeele saree wayii garmalee na jaalata jechaadha. Sarichi na biratti guddatee yommuu barumsa dhaqu qulfii itti godhaniit balbala qollofanii deemu hoggaan barumsaa galee saree san waametuman qulfii san irraa fudhadhee itti keewwisee qursii kiyya nyaadhee bobba'a. Amma sarichi na wajjin bobba'ee xaafii kana gajjiree tan aramaa yommuu naramu jedheetuma namni wayii fakkaatetuma dullaa fudhatee natti qajeele. Natti qajeelaan duuba dullaa isa fudhadhee hoggaan kaaddu ani garuu dhuguman gobassee kaatee raawwatee qilillee hawaasaan beekamne kanatti dhaqee gadi lixe. Isaa wajjinan utaaladhee tanan sarichi dhufee luka naala sakaalee gubbaa odoon boolla saniin bu'in gubbaatti lafaan na dhahe. Achii afaan funyaan inni koona jigee naannoo isa warri aramu jechaadha achii na baatanii galan. Qilillee sana buudha hoggaa kaatu. Achii yommuu sanitti immoo jechuudha waldeenyi. Sareetu lukasii jala haara. Yommuu san immoo maalti taamaa jira dhanii eegas yommuu naga'u tajaajila abbuma manaa kiyyaa kanaa wajjin tajaajila yaazuu naga'u jedhama. Isaa wajjin jilbiiffatanii waa'ee koo manuma kiyyaanii nan deemadee keessaa baay'ee san keessatti sagantaa qabatanii soomsolottiidhaan calliyaa jiru. Waa'ee keetiif? Waa'ee kiyyaaf. Ati garuu of ajjeesuudhaaf laga sobbuusaa jirtaa layyaa sobgataa? Ani gubbumaan akka hin jiraadhu sirumayyuu hin barbaadu. Isarraa maqaa akkasitti na calliyanii. Si fuudhanii galan? Na fuudhanii galanii. Amma ni abbaa manaa koo naa waamayii nan galaa hin jedheen akkamiin deemtee akkamiin galtannaa lakkii nan galaa naa waamaa hin jedheen. Eessa si geessan yeroo allayyaa irraa si fuudhanii galan? Mana warra kiyyaatti na deebisan. Mana warra keetti si deebisan? Warra kiyyaatti na deebisanii achii bakka akkuma abbaan manaa kiyyas calliyee raawwatee jaarsolii waldaa tajaajila yaazoo naga'oo jedhamu tokko wajjini calliyanii raawwatanii kaadhu dhaqi ishiin hin galtii bakka calliin jilbi keenya kun waa malee jilbiffannee hin galtii dhaqedanii. Inni dhufnaan ani waan ani maddu dhabee bakka taane akkasitti na doorsisee diinni lubbuu kiyya baasuudhaaf kaatu sunis achumaan hafee otoo namaan himatin galee gallaan bakka bariituma sanan qaniin qidaabeedha gaafa sanbata guddaa waldaatti qajeele. Akkanumatti qaxxituma waldaatti qajeelee beerran lama na fuulduratti malkii tokko uffatti carqee. Amma immoo maal godinaan jedhe seetanichi. Sirbaatii deebii jarreen kana immoo dhakaadhaan adda dhodhoosinaan jedhe. Akkamitti sitti dubbata siixan? Sim jedheetu natti dubbata. Sagaleedhaan nageessaa? Sagalumaan dhagaa. Akkuma namaa sitti dubbata? Asumaan akka jedhee dhakaacha kana guuteetan godnoffee keessa naqaddaa as keessa. Ukoo keessa godhatti? As keessa naqaddee kana guutee danda'ee rukutuu kana cif godhe. Bakka dhakaa kana guuttadhee danda'ee garuu rukutu beekanitti. Ani fuuldura yaa'u. Maanguddoota? Maanguddoota nama jajjabaa. Akkittiin abbuma manaa koo deessi. Amaatii kee? Amaatiin makkee kana dhayeetti seetan? Ollaadha. Amma dhaqeetu mana duban deemuu dhaqicha ishii sirru kunnee baaddeetu man deemaa
yommuu kanan sagalee dibbee dhaga'e waldaatti sagalee dibbee dhageenyanan akkasumatti fudhadhee seenee raadatan sagalma dibbee saniin akka ifti wayiin irratti ta'e bakka gurruma kiyyaan dhageetuun akka ifti wayiin irratti ta'e gibbii waldaatu seenne wicciidha gurraanan dhaga'e malee amma yommuu sanan dhakaachisa maalan ta'e dheeraadee dhakaachisan of keessaa fuudhee darbadhee nas seenee dhaqee bakka jumaanan xinqatii baradhee jumaanan faarsatti ce'ee faarsaa kowaarii muuluu wajjin jechuudha cuuphameetoo. Eeshi faarfannaa dhuunfaa akkamittiin utuma sirba sagalee kan sirriitti qabdaa sirba keessas turteettaa sirbaa turteettaa sirba namaa moo kan keedha kanatti caalamaatti sirbaa turte. Kan kiyyas yeroo tokko sirbe. Tole inni immoo tiraakiidhaan qabdu gadhistee ittiin akka diraamatitti agarsiisee qofa mana barumsaatti. Mana barumsaatti. Qarshii guuraa. Isuma kana kan ormaa fa'aa sirba. Kan ormaa fa'aa sirbita. Ormaata sirba. Hin jaallatu namni yeroo sana. Namoonni immoo sirbuu hin jaallatu bakka badhaasaa naa dhoobuu isa fuudhetan galii mana barumsaatti galcha. Kanan ture. Sana booda barattee cuubamtee jajjabaachaa dhufte. Jajjabaachaa dhufte. Booda faarfannaa dhuunfaa keenya. Booda faarfannaa dhuunfaa takka anaa barreeffatee inni raajii wayii dhufee waldaa keenya koffiraasii nama lamaas keessa faarsadaan nan qaba jedhee halkan erga jaarsolii rafee bakka kaayoo yeroo kana waan natti agarsiisaa jira faarfannaa waldaa kanaaf dubartoota lama kaafadheera naan jedha waan inni jedhee halkan jaarsolii kaasee jechuudha ragaadha jaarsoliin jiru kaasee calliisisee kaaddaa fuudhaadha. Namoonni bakka namoota biraa maqaa dha'uu kana jedhu kanaa miti jedhaanii yeroo sana cuma naanaaf obboleettii kanaan waaqayyo waan yeroo san keessa wanti raajiin natti dubbate waaqayyo fuudhee duudata akkasitti dheeraa naa baattamoo naan baattu siin jedha naan jedhe. Duudaan immoo ishiin immoo barumsan qabdu waan ta'eef kennaa itti kenne kennaa kana barreeffachuu hin dandeechu waan ta'eef ati immoo barreessuu dandeechaa kennaa kana waliin siniif kenneera siniin jedha waan jedhee nu dabarsee nu tsallee. Isin lamaan waamee. Faarfattu jedhee faarfannu ammatti maaloo beeksifnee irratti tsallinee naan raajii kiyya raajii sobduu godhuuf kaatanii faarfattu nu jedhe. Isuma lakkii faarfannu naan tsolotii keessa galchina sabadha nu jedhe. Lakkii saba tsolotii keessa galchinaa. Kadhata keessa. Kadhata keessa galchinaa akka isin ilaaltanii hin qaanofne akka nafarree naan giddiidhaan bakka sodaa nama saniiti jechuudha. Kaanee korree. Obboleettii koo wajjin gaafasuma faarfanne eegasii rakkina keessattis dhiphina keessattis wajjumaan hagaarraa kan geenye. Faarfataa jirtu. Faarfachaa jirtu. Walumaan. Atis immoo baaftee isheenis wajjin faarfattii faarfannaa yoo isheedhaaf kennames ati immoo sirreessitee fi waliin faarfattu. Yoo waaqayyo ishiitti harmaashii kenne ana taraa natti kennaa ishiitti taraa kenne kanaaf isa harmaashii duraa kennaa. Bakka akkasitti wajjin ture. Akkasitti wajjin faarfattu. Turre yommuu faarsaa baatu immoo hoggaan karaa deemus nan baasa akka biyyaatti. Sii dhufa. Naa dhufa. Naaf tokko fa'aa fudhadhee kiraara fudhadhee namaa bobbayeetan bakka bobbaatitti argadhe. Faarsaa bakka akkasittiin ture jechaadha. Mee faarfannaa keessan isaa inoolu garuu jedhu kana eenyutu barreesse? Ishiidhaaf kenne waaqayyo. Ishiidhaaf kenname. Faarfattuu Asteeriif. Sana booda faarfatte. Faarfattee. Kiraara faarfattanidha kan isin faarfattan. Kiraara rukunnee yaala akka jirtanis immoo dhagayeera. Gitaara barataa jirtu. Gitaara barachaa jirtu. Waldaa'uma keenya keessatti dhalannetu waldaa san gadhiisnee bakka sababii abbaan manaa kiyya wangeelaayii magaalaa irratti ta'eef ani ishii gadhee. Abbaa warraa kee ammaa gara qeesii irraa wangeelaawii ta'e. Ati immoo sirbituu irraa baay'ee nama dhibu. Achi dhaqee gooftaan eebbifamu. Yeroo sana achumatti ishii dhiisee sani kanan jennee bakka boowwatuma ishii biyya itti faarfachaa jiru sanitti dhiisee magaalicha irratti ol ba'e. Ol ba'ee bakka ishiin immoo achumaan faarfattoonni keessaa ol dhufne sun kaan haramee kiraa deemanii jarra kana akkam goonaan jedhan gitaara nu bitanii ishiinis immoo akka bittan ishii malee silaa faarfachuu hin danda'u. Waaqayyo walitti nuu kennee akkama godhaa kennaa kana dhiisurra beela'ee dhoobodee ishii wajjin anis bakka ishiin jirtu kana dhaquu wayyaan jettu kwa dhuftee ishiinis ishiinis bakkuma dura itti faarsadhaan kaanisan magaalaa gubbaatti hangatee ol ba'e. Achi dhumnan bakka yommuu hiyyummaa keessattis rakkina keessattis jecha jedhamu keessattis hundumaa ta'u waaqayyo irra caalchifanneetuma
akkasumatti jiraannee amma ammaatitti dadhabaas taanu wangeela kana tajaajila keenya har'aan geenye jechaadha. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Baay'ee namatti tola. Seenaa isin dabarsitan baay'ee nama ajaa'iba. Mee fakkeenyaaf wanta ati dagachuu hin dandeenye tokko irraanfachuu hin danda'u. Ergee gara gooftaa kana dhufee obboleettii koo Asteerii wajjinis ergii wal baree wajjinis ergii faarfachuu jalqabnee jechi baay'ee ulfaataadha. Jechi kun cimaadha. Biraan hambisuu danda'a ture. Garuu Waaqayyoon caalchifadheen hagammatti wajjin ture kanatti jira. Baay'ee ulfaataa ta'e yookaan haala baay'ee cimaa sitti ta'e. Haala baay'ee cimaa natti ta'e wanti. Kanatti dagachuu hin dandeenye. Kan dagachuu hin dandeenye jiru jechaadha. Waa'ee karaa waa'ee ishii dubbachuudhaaf yoo ka'e. Seenuutaan keessa daddarbee hundumaa himeera. Keessattuu wanti natti dhaga'amu hamma jilbiifannee waaqa kadhannutti jarjarree karaa siyaatii tokko deemnee halkan keessaa naannoo siyaatii sadiititti seennee waldeen yoo ibsaan qabu gaazidha. Isa gaasicha mu qabsiifannee dhandee raawwannee itilleen kun akkaatti walitti dachee ta'a jawween isa keessaa. Jawwee wayiitti jira achuma keessa jawwee. Waldaa keessa. Waldaa keessa itillee kana akkuma kaanitti akkaatti walitti dachaasanii akkasumatti dhandee afuun dhandee obboleettii wajjin hirumatti. Jilbifannee kadhan. Dukkana waan ta'eef. Dukkana waan ta'eef. Ifaan hin jiru. Waaqayyo kadhachaa turree faarfachaa bullee. Otoo gara sanatti hin darbiini yeroo isin dhaqxanii itillee kan akkasii gargar baastan jawween jiraachuu isaan agarree. Arganiiru malee bariitu san namoonni arganiiru ganama san. Isin hin argine. Eshi isinitti isin buune. Garuu kadhachaa turtan. Kadhachaa turre. Akkamiin. Ganama san daaqonoonni warri mana qulleessan dhugaa kakaasan argan. Achi keessa itillicha keessa. Itillee iddoo jilbeeffatee kadhachaa turtanii. Maaloo ijawwee irratti jilbeeffatanii kadhachaa turtanii. Isheen maal jetti waan idaanii boolla leencaa keessa bulche jawwee wajjin bulchikaa jettee obboleettiin tosee. Ani garuu laalu dadhabee kan irraa kaadhe. Ergi argitee kaate hin socho'u jawwichi. Jawwichi socho'uun daallaa tokko dallaatti fannisanii namoonni. Du'aadhaa moo lubbuun jiru? Achumatti du'e. Yaadinaan rukutamee miti maal du'a musaa. Akkamatti daalla'u abbuma manaa kiyya kana faata arge. Waan hin dagatamnedha. Baay'ee nama dhiba dhugaadha. Seenaa guddaadha. Ammootu tokko tokkooti tajaajilaaf jedhee akkas ta'edha kan inni haasa'u. Isin garuu hamma bineensaa wajjin illee. Jawwee nama sodaachisu, jawwee nama liqimsu, jawwee nama hidduu hamma kanaatti illee sanutuu ilaaliin Waaqayyoon achumatti kadhachaa turtanii Waaqayyoon immoo sana isin oolchee. Bakka abbaa manaa kiyyaan illee hoggaadha manaa ta'e sirraa fudhate waan maal goota kadhanii qofa hoggaatti qallatanii numtuu bakkuma ishii fudhatee ishumti tajaajiltuu isaa taate malee. Ani xixiqqoo eelee irra fudhadhee kan xixiqqoo takkaattee nyaadda. Kan namootatti wandoodee. Yommuu nuyi tajaajilallee deemnu gaxarii keessa hoggaa deemnu abbaan manaa keenya jilbifatee nu kadhachuu daa'ima keenya bakka akka ta'etti ittisa kaa'uu ittis waan ta'e kaa goggodhus akkasumatti kadhataan bukkee keenya dhaabbatu. Kanaaf kaanii karaa kootinii Waaqayyo sinaa eebbisuu bakka lafa gatamnee turree lafa abdii kutannee bakka kanaan achi akka waaqatitti garuu Waaqayyo jira. Danuu kana akkuma hiriyoota keenyaa odoo faarsaa keenya qilleensarra nu wajjin dhamaatii waa kanaa odoon argin. Achi illee nama jaba taanee duunaa kanan jedhunan keessa kiyya garmalee abdii kutadhee bakka abdiin kiyya gadi kufee hamma halkan guyyaa boo'u dirasiitti bakka icciitii koo namatti ni madhu. Ishiitti illee hooni mee dadhabbiin jedhaa harruma irraa hin dubbadha malee danuu kana dadhabbii keenya bakka akkasitti itti dadhabnee Waaqayyo immoo karaa. Waggaa 15 guutuu wajjin tajaajilaa turtanii waggaa 15 keessatti immoo tiraakidhuma tokkollee qilleensarra oolfattanii istiidiyoo galfattanii nama biraan geenyee. Kanuma abdiis kutachiisaa ture. Erga faarfannaan kun tiiktookii sana akka hojjettan kan godhe eenyudha? Faarfannaa kana. Inooluu garuu kan jedhu. Inooluu garuu kana karaa tokko kaa ishiin darabee ishee hoggaarra ga'e dubbachuu dandeechi. Ani akka kootitti Waaqayyo gatamaa gaafa lafaa kaasuudhaa ka'e kaa yeroo anuma xiqqoodhaan tutturee qazzereetuma deemee tuttuqaa. Abidda yoo laalle waanuma xiqqoodhaan dura aartee raawwattee boo'eechee guddatti. Gitaarri kun erga nu bira taa'uu qabee
Gitaarri obboleeyyan keenya nu bite naannoo waggaa 10ti. Namatti isinii bite. Namatu nu zammaarota kwaarii nu bite. Isa keessatti akkanatti itti buuneerru kun. Kun maaliif barumsa isaan qabnu karaa hundaan mul'anni keenya cufame waan ta'eef numa teenye. Isarraan tan ga'ee bakka waldaa masarataa jedhamutti abdoo jedhamu barsiisaa kiiboordiitii tan gitaaraati. Inni amma waldaa sun nutti ollaadha waan ta'eef achi dhufe. Achi dhufnaa waldaa keenya yaadataa jedhamaa walitti qabaa waldaa keenyatti. Bakka jarreen kun yaa baratanii egaa mana carraan akkanaa kun dhufee gitaara kana yaa baratanii tan jedhu Waaqayyo isuma keessan ba'ee jechuudha. Isa keessan ba'ee barsiisan gitaaraa tan xiqqoo gitaara tuttuq waldaa keenya keessa turee deemu. Yeroo san hin barannes innus hin jenne jaarsoliinis hin jenne. Guyyaa Waaqayyo hin geenye natti fakkaata. Amma yaadataa jedhamu inni amma baratan jennaan jaarsoliin baratan jedhanii jaarsoliin hunduu itti gammadanii qarshii nu kaffalanii gara barsiisaa kanaatti nu dhaqanii bakka anis qaanaatuma dhannee waldaatti sin barsiisa. Waldaan nu barsiisanii nu barsiisan yaaduma oduma gitaara kana tuttutu faarsan kun itti dhufe natti fakkaate kaashiin garuu gama isheetiin haa dubbatu. Turfeen nama arbattan. Mucaa fafaattaniitu. Ishii nama faarfannicha giddes na jedhe bakka yommuu san waggaa raabamsa nan keessa jiru mucaa kiyya jira malee. Anamma waggaa ishii faarfattu san das na jedhe raadetan bukkeetti galee hin beeku waan ta'eef waggasuma argatte. Ani hin beeku diingatan jeeqanii tan bukkeetti galee. Utuu waraabamullee dhaggeeffattoota keenya gidduutti hin galchinaa. Hin beektu jedheetu inni si waraabu sanillee si gaafatee ture. Isheen gara Hafuura Qulqulluudhaan guutamteedha kan isheen faarfachaa turte. Isa bakka isheen faarfattee. Amma barattaniittoo gitaara. Gitaaricha baranneerra. Rukutuu dandeessu. Waldaa keessatti tajaajilaa jirtu. Tajaajilaatuma jirra. Konfiraansii iddoo garaagaraa deemaa turte. Konfiraansii deemaa turre. Lama taatanii. Lama taane tatte na xalamu. Adda biraatanii beektan. Ogaan ani da'ee ciisu ishiin hin teechi. Ogaa ishiin teechee ciisu ani nan ta'a. Ajaa'iba! Jaalalli keessan dinqiidha. Firooman qabdanii waan tokko. Qabnu waliin beeknu siruma walitti naasuun waldaa keessatti kwaarii wajjin faarfannaa waluu beeknee nagaa waliin gaafanna. Garuu tokkummaadhaan haadhoon iyyuu akka isin walii galtan kana namni garaa tokko keessaa ba'ee waliin galu baay'ee nama ajaa'iba. Jaalalli keessan kana caalaatti itti isiniif hafuufuu jennee Waaqayyoon isinii kadhanna. Gooftaan koo isin eebbisu. Mee kanuma aansuudhaanii gaafa bilbilamee faarfannaan keessanii TikTok irratti gadhiifamee namni hedduun ilaaleera. Achi keessaa immoo namni tokko bilbilee ispoonsaraaf akka faarfannaan kun guutummaatti dhaloota bukkee ga'uu fi istiidiyoo kennan istiidiyoo jedhamu isin barbaadaa jira gaafa jedhamtan mee maaltu isinitti dhaga'ame? Maal sitti dhaga'ame? Ani akka kiyyaatti akkinatti dhaga'ame barsiisaa amantii lama galgala naa dawwale nan taa'a. Taa'ee Waaqayyo si yaadatee jilbiifadhaa kadhadhaa jedhe. Ani silaa gatamaa kana maal jedhadeetuma shillumaa fudhadhe. Ani bakka duwwaadha waa'ee koo duwwaa teechise waan ta'eef amma maayidhaa bakka faarsaa akkas jedhu sanii faarsaa inni olu garuu jedhu sanii istiidiyoodhanii warri istiidiyoo dawwalee akkana nu jedhee akkamii naanani yommuu sanii dhimma daallamne maali gochaan kee Waaqayyo kan jedhu faarfannaa kan sii dhufe isan naa dhufe. Mee jedhu irra nu faarsi. Kana taanni gahee ormaati kiyyaan. Akkasii. Yaaduma keessa kiyya. Jedheeshi faarfadhume. Madaalamu namaani gochaan kee Waaqayyo koo narraa tuulamee ormaan kee narraa gurgurtee biyyoo koo. Ameen. Isarraan natti dhaga'ame. Dhaqaanii kanumarraa nani amma obboleettii kootitti nutti nan jarjare. Garuu dhugaan natti fakkaatu nan jarjare sagantaan bareeduun tan bilbile gaafa qidaametii gaafa sanbata guddaa waldaa dhaqee ishiitti isin wajjumaan waldaa baaniitu magadan deema. Waa dhageechee atennaa maal inni naan jettee akkana jedhanii. Faarfattuun Asteer nagee. Asteer akkana naan jettee amma asumaanii miikaa Waaqayyo irratti kadhannaatteetuma ishiinis caluma jettee amma barsiisaa abdoo akkana abdoo dhugumaa laatamee inni
Waggaa dhugumaa iyyuu kana kanaa sinifan dawwala waggaan ni dhuyi ani sirma kunumtuu gaarii tuman kalmarratti waaqa galateeffadhe bakka. Kalmarratti waaqayyo sinaa eebbisu akkana naan ni daa waaqayyo nama nu qabdi. Waaqayyo sinaa eebbisu akkana naan ni daa waaqayyo nama nu qabda. Ani karaa hundaan cufamessee waa'een keenya xiintuma dhufatessee edaan waa'ee keenya jirtaa waa'ee keenya keessa nama qabda. Waaqayyo sinaa eebbisu. Kalmatti bakka waaqayyo nama gatamaa yaadachiisu taasisu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Baay'ee gammaddan. Akka waldaa keessatti maaltu dhaga'ame? Waa'ee keessatti maaltu dhaga'ame yeroo kana achi dhaga'an? Isa kanarratti bakka namoonni nima gammadan. Baarsonni illee hin gammadanii, sabni illee hin gammadanii waa'ee keenya duraanuu namoonni baay'een hin boo'u. Waldootu ormaallee waa'een keenya bakka asirriitti tamboochisu. Waldaan garaagaraa sani kan hin jenne. Dhugaadha waggaa 15 guutuu tajaajiltanii namni faarfannaa har'a ka'ee faarfannaa tokko barreessee tokkotti ispoonsara ta'ee fi faarfannaa baafachuu danda'a. Achumaan faarfata ta'ee beekamaa deema. Miidiyaan beekamaa deema. Konfireensi iddoo garaagaraa deema. Isin garuu waggaa 15 kana kanaayyuu wanti hin beekamtani. Kanaafi gammachuun kun immoo kun dhufuun humti isaa kun humti abdiin kun isinii galamuun isaa immoo dhaga'umti keessan iyyuu amma argitanitti baay'ee gammaddanii. Baay'ee gammadii sumaanuu sirba isumarratti waaqa guddaan waaqa galateeffadhe. Waldaan keenyallee sirriitti gammadanii waldaawwan biraallee sirriitti gammadan namoonni bakka. Baay'ee namatti tola. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya akkuma itti fufeetti jira. Kun sagantaa mul'achuu ijoollee waaqayyooti. Sagantaa kanarratti egaa namooti kennaa garaagaraa otoo qabanii haala garaagaraatiin dhokatanii qarshii dhabuudhaan mul'ata dhabanii tun taanii kallattii ittiin ba'an dhabuudhaanii namoota hedduu rakkataa jiranii fi sagantaan kun gara miidiyaa kanaatti dhiyeessee namoota kanaa fi ofiisaa bicha osoo hin taane gara keessanitti dhiyeessuudhaan tumsa keessanii ammallee akkuma itti fufuutti jira jechuudha. Egaa faarfannaa obboloonni keenyaa karaa toora tiiktookiin gabaabaa isaatiin gadhiisan kennaan istiidiyoo maqaa waldaa humna kiristoosiin kan dhaloota addunyaatiin kan hundaa'ee jiruu fi dhaloota baay'ee kan gargaaraa jiru ammallee obboloota keenya kanaa fi faarfannaa isaanii gabaabduu kanaa isa dheeraa isaatti deebisee guutuusaa sabni keenya dhaloonni keenya irraa akka dhaga'uudhaaf ispoonsara faarfannaa kanaa ta'eefidha kan inni jiru. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Egaa kanumaaf gara lafa kanaatti achas isin waamne faarfannaan kun immoo baay'ee faarfannaa jaallatamaadha. Faarfannaa hedduu gurra dhaloota hedduu keessa kan inni gale jechuudha. Guutummaa faarfannaa kanaa yuutuubii keenya kana jalattidha kan isin argattanii hundumti keessanuu jechuudha. Waaqayyo gooftaan kun si haa eebbisu. Eebbifamii. Egaa uummanni keenya, sabni keenya, hordoftoonni miidiyaa keenya kana ilaaluudhaan nuyi akka kennaa istiidiyootti tiraakiidha kan nuti ispoonsara isiniif taane. Tiraakii kana immoo namoonni baay'een miidiyaa kana ilaalanii viidiyoo kana ilaalanii tariitii hin beekamu as jalaa akkaawuntii waldaa keenya hin keenya. Bilbila keenya sin keenya waa'ee keessaniitii fi kaan immoo akkuma nuti tiraakii isiniif ispoonsara taane viidiyoo isaallee akka isiniif hojjetamuuf ispoonsara kan isinii ta'an jiraachuu danda'u. Miidiyaa kana ilaalanii viidiyoo kana erga daawwatanii booddee waan waaqayyo godhu hin beekamu ammas waaqayyo waa'ee keessanii waan gaarii yaada. Haala isin keessa jirtanis isiniif waaqayyotu beeka. Haala ulfaataa cimaa keessa jiraachuu keessanillee kaasaa turte jechuudha. Kanaaf iyyuu uummanni keenya obboloota keenya kana bukkee dhaabbatee tumsa akka inni godhuuf jaalala waaqayyootiin isin gaafanna. Bilbiltanii waa'ee isaaniitiif adda baastanii akka isin nutti dubbattanii fi deebisnee kallattii biraatiin yookaan yeroo biraatiif illee tumsa kana isin gootanii irraa simachuudhaanii obboloota keenya deebisnee isiniif hin dhiyeessina. Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Eebbifamii. Tole. Kanatti aansuudhaanii wanta ati jettu dhaamsatii qabdu namooti akka keessan kennaa gurguddaa baatanii garuu haalaan maallaqa dhabuudhaan utuu kennaa gaarii kennaa ayyaana gurguddaa baatanii kallattii ulaa ba'umsaa dhabaniif atammaa
baay'ee waa'ee keenyaaf abdii kutanneerra. Waggaa 15 guutuu namni nu bukkee dhaabbatee hin jiru. Faarfannaan faarfannu kun miidiyaa irra gadhiifame, audoo ta'ee viidiyoo ta'ee wanti hojjetamee dhaloota bukkeedhaan gahame hin jiru. Kanarraan kan ka'e immoo abdii kutannaa guddaa keessa galeera. Garuu Waaqayyo yeroo dhumetti nuu dhufe jetteedha kanatti kaasaa turte. Namooti akka kee kana abdii kutannaa guddaa keessa jireef mee maal jettaa? Dhaamsa maalii qabdaa? Akkasumas immoo kennaa istiidiyoodhaan maal jettaa? Akkasuma Waaqayyo warra kanaa baay'ee hafuurarra karaa hafuuraa odoo hojjechuudhaaf hawwii guddaa qabanu warri waan hundaan mataa isaanii gadi boquu isaanii gadi ilaaleef Waaqayyo jira tanan jedhudha tanan dabarsuu fi Waaqayyo jira abdii kutachuun kun kan koo hin ta'u jechuun kan kanaan ala odoo akka kiyyaa hin danda'amu. Maaliif Waaqayyo qabsiisee deema jechuudha. Kanaaf amma immoo karaa warra istiidiyoo immoo yoo ilaalle Waaqayyo isinis hunda keessanuu Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo waaqarraa isin haa eebbisu. Kennaa irratti kennaa isin haa dabalu. Duuyyuun gaabbu jedhaan akka kootitti baqa. Duuyyuun gaabbu gaaffiin koo bara dheeraa naa deebi'ee waan ta'eef kan kanaan alaanii itti shakku Waaqayyo isin haa eebbisu. Tole Waaqayyo gooftaan koo si haa eebbisu. Eebbifamii gara kallattiidhaan gara obboleettii keenya faarfattoota itti dabarra.